Wanni waliin dubbatanii sin jiru kun maal kana sijjeessa takkaasii jiraata wanni laaseefu maqaa isaatiin kaasin maqaas waliin kaasin nagiyaa dalagaatee dalagaduu jiraatu kubana qabeeti qashoo jala deemnamo dalagaatee dalagaduu jiraatu akka nama takkaatti naa toltee jirtaan itti laan miilaan akka tiyita naafi yoo duubaa waan god seefu ani moo duubaa waan takkasan godhan muufataan dhabii uffata naaf sinyette sanii bittee bi moo qulla deemu jirti من عنده بمن الآخر سنجته مال من آخر سنجته فروق من آخر سنجته مال جت شو هدرتي مال وجينا كذي مال دلقنا كذي سند ديرو ما ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتو تابي هردفتو تخني قاعد في كارنا ما دي بنعرف نجرا ما نندي بتمارك بتني رفتني تون كيسنو لهم شريعة يسند دبنا سنجينا هردفتو تابي خبرنا متو تخينيا duraan dursee salaamtaan teenya bakka jirtatti hunda keessanuu isin haadha qabduun isiniin jaa warreen biyya adda addaaraan daawwachaa jirtan dhaadannaatti edda dhaadate agartanii jirtan jechuudha hedduu dhaadachuu jira inni akka nama takkaatti isiin tun intala Oromooti harka siitii nyaadhee jeetuma uffata inni na dhoorkee ilmaan kiyyaan barbaadaa jee ilmaan saan irraa fudhatee duwwaan agaxareet uffata sanii fidee uffata dhabeetii miti uffanni kiyya shaanxaa meeqaa mana ta'e jechuudha uffata sanis akkaan hin furanne kana dhoorkee isaa uffata dhoorkee na dhoorkee seefu uffata bittee fi seefu marree gootee harmallaa lama walitti qabattee harmallaa jaarsi namaa namni gisee namaaf hin tole jee duraanuu arrabatti booda'an jechuudha rakkoon qabu horrafamtellee naayicha arrafamtee dhaadannaa isaa walii dhaadantallee arkeen jira edda hedduu na dhukkuba hedduu mataa kanaaf diifaa na dhukkuba akkasumatti ani isaa miciyyoon manasii jirusanii fi inni fuudhanii arraa akkuma waliin nageessanii xiqqoo meerra diradhee muqaddiyaallee xiqqishu diradhee xiqqishoo yaa'ee ol goradhee jechuudha daawwattoota kiyya ammallee funyaan kiyya na cuccufaadha xiqqishoo abdii ammallee akkasumatti saayifullee nati akkasuma viidiyoo maree eegan biraa mana deeme mana isaatti dhaqee maree jechuudha waliif dhaadachuu jiran waa dhugaadha isaan kun bikka takka dalagan ni beeytanii akkuma nama durallee isinitti himeetiin jira ani akka sababa kiyyaan akka sayfuunis waa takka ta'uun fadhu akka mushkilaan takka yaa'iin takka uumamtu fadhu daawwattoota kabajamtoota kiyya inni kun akka nama takkaatti siifi yaadeen tala Oromooti jeetti hawaasan godhe abdii immoo akka itti fudhate akka biraati namni immoo jaartii fi irraa hafuu hin danda'u jaartii tiyyatana nam takka balbalan bayini bee durumaanii jaartii fi jabeeffata. jaartii fi jabeeffata natti hanjame inni ilmaan kana dhiisee deemte ilmaan raayis bikka dheeytuun qabdu boru ganama duniyaan ol garagaltii jeetti waan ol garagataas dhabnaan seefuma qabate jechuudha lafa qabata sanumaafuu dhaadannaan faayidaa akkasiin qabdu ilmaan kiyyanaa kanneette ilmaan keessii kanne seefuunis nagayaan dalagaa isaa dalagatu atillee nagayaan dalagaa kee dalagatu wanni itti wal geessan takkallee nu hin jirtu siifinnis wanni itti wal geessan hin jirtu nageenaafis hin dhaadatin waan feetees nageenaa seen uffata dachatti qabaa uffata kiyyasiin na dhorkee uffata sanii qullaan taa'u san duraawuu intaltinni bira gee nageessi uffata kun uffanni kiyya uffata keeti uffatu naan jettee an uffata dhabeetii miti shaanxaa meeqaan qabu uffata kiyya za'aazaattiin jijjiirran uffata kiyya siitu kan fudhadhu na dhorke yoo ammallee uffata kiyya khofran naan jette alannaa gabbaasii uffata kiyya nin fudhadha rakkoon qabu laakiin ol garagalee si wajjin hin jiraadhu ol garagalee si wajjin hin jiraadhu ga'ee jira nagee namaaf hin dhaadatin tan barbaanne nan barbaaddu ilmaan kee barbaaddaa midhaadannoo maaltu fiti khalaas namni wal jibbee tamaam nagoomaan addabaa na arrabsitee na tumte waan feete na goote obsee jiraadde an ilmaaniifis isin beeku jee si dhiise khalaas siif ilmaan keetis isin beeku isin dhiise maqaa kiyya kaasin ilmoo namaatis maqaan kaasin sayfuunis wanni jettu hin jirtu dalagaa dalaguuf araba nasiibni walitti isin fideef gaafa jaalalaa fi kabajaa ol qabda wajjin dalee ammaas akkasumatti hojii jiraadha malee naayicha bikkitti akka bikkitti ol geessan hin jirtu ammallee naayittanii walii isin gayna walii isin tuqnaa dalagaan taarabaati dalagu jirtanii dalagadda yoom ammoo bikka sayfuun si geessee deem jette ani suuqa ani nama kalees dhufee miti nama magaalaa tana sirraas beeku deemeetis jiraachuun hin wallaalle afmee bikka hundan seenu aniin tunarra haadha dhiiraati kabajaan qabaatutu dhalaa akka tiyyaa bira na gorsiise malee yookaan sayfuun an karaa wallaalee sayfuun karaa irraa qabee mana namaa nan geessine sayfuun mana kireessee onaa kireessee wanta xiqqaata waan kalee harka kiyya nyaatee fi tola naa oole malee sayfuun hammeenya akkati atu ati silaa kana fuudhee jaarsummaaf nu jiraattee mana keetirraa nagatanii ilmaan kiyyaan barbaadette maal barbaaddaa gana sayfuurraa dhimma qabdaa gana sayfuudhaan maal jettaa'u sayfuun jaartii ta'e ala gatanii ta'e alaa fuudhee mana sina kennumaa silaa galatoonfachuu qabdaa. Daawwattoota keenya yuunifoormii kana ni agartanii kun yuunifoormii bakka dalagaati
Ani yuunifoormii kan uffadheetiin ganama dalagaa deemuudhaan sa'a lama kuniin manarraa bahu natti dawwaltee na dhukkubaati haakima na geessinaan jette. Intalti sanis eda dhukkubaa buleeti jiruuttiin buleeti haakima wajji geessinaati dalagaan deemnaan jette. Dhukkuba sammuu natti hin ta'e barreessa keessaa jira. Sababa sana dalagaa irraa hafee warra bakka dalagaatti illee dawwalee namarraa dhukkuba jedhee akkasitti haakima geessuun kiyya. Sodaa si fakkaatee miti abdi. Sodaadheeti na fi miti. Mee isa tuqteef isa maal harkatame? Mee bu'aan ati harkatu innaawwarraa usee eeggatteef? Tamam. Seefu jechuun Anaara funatuma. Jannaa miti yookaan duniyaa miti. Seefu jechuun anaa miti. Dhimma isa qabdu hin qabdu. Jaartii ta'e durbaan qabachuu akka jaartii namaatti. Akka jaartii namaatti qabachuu. Fuudhuun tiyya dhiirummaa maalummaa. Eeyyuu dhiiraaf fuudha. Baga fuute. Barati kun fuudhaa miti. Kaati fuudhe kun niin fuudhee taami ati barni taphatte ifittis taphattee dhala namaattis taphattee bara. Kuni fuudhaa miti. Inaadaan si godhattuuti. Odoon inaadaan si godhattuun duniyaa rakkoo qabdi. Masalan hordoftoota kabajamtoota keenya rakkoo haa qabaadhu. Rakkoon qaba amata kunan guutuun hojii jiraachuu jira. Keessaafu biyyee mantana keessa amata kunan guutuun rakkoo jira. Rakkoon tiyyaa fi tasaa hanqumaa itti godhu jiru kan agartan san dura rakkoo tiyyaa hin agarree. Rakkoon inni godhu rakkoo yoon qabaadha dhalaa meeqata fidu tuni. Akkuma tiyya rakkoo qabdi. Dhalaa meeqata fuudhu tun akkuma kiyya rakkoo qabdi. Rakkoo sii qabu malee namaa rakkoo qaban jin. Dhalaa meeqa fuudhuun dhiirummaa miti. Fuudhanii nama takkitti ifi fuudhee akka faranjii bulchee dhala akka takkitti fuudhee seeraan bulcheetu dhalaa fuudha. Lamaan fuudha sadiin fuudha jedhanii hisaabbatanii maqaan guuttachuun faayidaan qabdu. Takkitti fuute takka seenaan akka dhiirti dhalaa jiraachisteen beektu anaatu anaayin gaqqabadhee boo'ee wanti jira ganaa san hundi hin jirtu obboleessa jaalalti ta'e laal asii oluun hin jirtu nuuf asii gadi dhiisi. Abdii atama huccuu ati irraa dubbattu kana huccuu kana guyyaa meeqa dhufee si gaafadhe. Guyyaan ijoollee si fidu sanillee. Uffata kiyyanaa kan nijeessa gardas hin dadhabne. Huccuun akka huccuu si hin geessaa huccuu takkitti qabdi huccuu ijjiratu takka. Duba uffata namni naa bitee maaliif aartaa'u? Seefu uffata bitee akka diraatti inumaa amma akka nama sheekaa tokko si goggodhaa. Ibiddaan hin gubana jennee ta'us. Ibiddaan hin gubana sitti gubana jenneeti. Har'a eessaa baatee. Duniyaa takaleessan seete. Yoon hin huccuu bitee maal qaba? Huccuu bitee jechuun bara hojii jiraate hojii galee miti. Tamaam. Ani intalti kun intala Oromooti wajjin nyaadhee wajjin yaani dumaashii obboleetti yaani jaartii saayiba kiyyaatti jedhee gargaaruun kiyya har'aati seefuun hadhiyoota naa malee ka duraaniidhaa siriidhaadhaan kana siriganii akkanatti lafa siriganii saaba keetiillee duniyaallee akka siriganii rakkoo meeqa saaba duniyaattillee anallee saaba kee anallee rakkoo meeqa narraan ga'u turan tamaam namatti dhoofte kan jiru an sodaa keetiif jechas gargaaraa nafu habiibi wannati sammuutti fudhachuu qabdu kana an takkaa nama sodaadheen beekoon. Maaliirraan sodaadhaa'u? Laabaroo. Siifi isaa wanni waliif fideen jiru. Siifi isaa wanni waliif fideen jiru. Ati jaartii isaa manarraan baase. Jaartii isaa isaafirraa baase. Tokkoffaa irratti ilmaan kiyyaan irraa fi ilmaan kiyyaan fadhaasiin jee isa moo isaan ilmaan kiyyaan fadhaasiin jee ilmaan odoo goraan nan dandeenye odoon akkana bootiin ilmaan kiyya irratti lafee arrallee odoon jee odoon boo'u ilmaan kiyyanaa kanneen ilmaan kana sagaltuu nagaratti hafee jeetiin kanneen. Ilmaan kun. Tamaam khalaas ilmaan keetii bati waliin jiraadhaa nagayaan sirraa jiraadhu na dhiisire. Anamma isinitti dhufuun kiyya kun ganaa torbatti akkama torban lama. Ganaa guyyaa kudhanii. Kana dura ati baatii meeqaan jirtu ilmaan wajji. Kuba gabaami. Namayyuu kuba gaba kun bar waan akkana ta'e. Ana baase gaafas. Daawwattoonni keenya namni kuba gaba. Guyyaa takkatti na argee saaba qulfiidhaan mana isaa dhumnaan guyyaa tokkotti na argee qulfiidhaan mana isaa dhumnaan deemi ilmaan kiyya naa fuudhi duniyaa kanaan jedhee isumatu waan kanatti na naqee duniyaa taatu galuu diddee gallaan ajjeesa ilmaan. Ni roorrifame. Roorroon natti heddummaatee. Ni roorrifame. Roorroon irratti heddummaatteetutu ilmaan kiyyaa una kannisiise malee jaaladheetii miti kan ilmaan kiyya kannee yookaan ilmaan kiyya jibbeetii miti. Ilmaan kiyya niin jaaladha. Keessaafuu ilmaan biyya namaatti dhalee niin jaaladha daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Roorroo heddummaatee fi ulee isaa tan heddummaatteetu odoona tumuu kun yoo asitti bikka hin jirutti lubbuun tiyya hotte. Tamaam ilmaan ijeetiin ilmaan keessaa boodanii niyyaatu ilmaan kannisiise malee jaaladheetiin ilmaan kannee ilmaan irraa fiddee maarreedha. Akka dheengatti shunkurtaa ta'ee bikka lama murtuu san gartee miti. Dhiira si goggolee shunkurtaa bikka lama niin jiraan niin akkasuma guddifadhu haa seefuudha ammaa. Jeerkaanii. Seefuurraa dhimma qabdaawii. Ilmaan kee guddifadhu. Jeerkaanii ka bishaan qabu sootii hin qabu ogguu dadhaani. Ka bishaan keessa hin jiru qullaatu sootii qabaa bibi. Namaa dhaadachuun harakaata gochuun. Faayidaan qabdu. Na dha'uun ta'u. Nagiyaan jiraattee ilmaan kee guddifadhu. Wama lama. Yoomma immoo seefuun barbaadate mana seefuutis hin jiraadhu magaalaa akkuma sin jeessa mana seefuun jiru ammallee.
manni nan jiru mana jaartii saayiba saati malee mana Seyfuun Takkaasiin nadhaa dhugaa. magaalaa kana dhibbata kan sirra beekaa deemeen bakka biraattis mana arabaattis jiraachuu dandeenya. Wanni isin lamee wal geessanii fi dubbii sababaa keessaniitiin sababaa duniyaatti akkana ta'an jennee namni maqaan naabuun fadhuuti Seyfuurraa dhimma qabdu. Inni bara akkanii. Ani khalaas hojiin jiraadhu ilmaan keetii hojii jiraadhu. Na sodaachise silaa namuree. Laa sanodoon ta'ee. Rakkoon meeqa yoo sirra ga'ellee uummata akka kan sitti illee nuuna sodaadhe. Rakkoon akkuma duraati. Rangoon akkama duraati. Obse mataa qaqqabadde. Kafaladheen dhufee bara biyyatan akka har'a odeeffamuuf hin dhufne bara. Deemeen boorra keenyarraa faayideessee faayideessaa hin dhufe hanganamurraa akka qocaatti qoca nagootaa natumaa aadoo akkasitti wasahummaa jiruu namaa gadi jiraachaa tumama hanqayoomi. Hanqayoomi ilmaanii kiyya jecha fakkeetiin boolmaan sagaltuu na keessatti bee coraan fuulaan irraa dhufne maaltu naatti jiraawu. Maaltu naatti jira si jala qaqqabamee gana mootummaa oolu naafeeti ganaa. Jaarsi guddaa lafatti ulee maaltu fide akka killeetii isa cabsu ta'a. Ulee maaltu fide wala ati isatu maaltu fide inni situ maaltu fide. Namuu dalagatee nagaa fi dalagaa jiraachuu malee sababaa duniyaatti isaan lamee wal lola kuni sababaa duniyaatti ana Seyfuu sababoon godhatin anaa sababoon godhatin. Akkanitti adeemtu. Dalagaa yoo jibbitee maragaluu feete. Dalagaa ta'ee si maragale. Ilmaan kee naamsaan akkuma niin guddifadhe ilmaan kee niin guddifadhe sanitti ilmaan kee guddifadhu. Seyfuu sababoon godhatin duniyaa sababoon godhatin. Dalagaa yoo jibbite immoo akkuma biraa sababa godhadhu maragali malee. Hayi namni ilmaan kee niin guddifadhe jee akkasii dhaaddu arra duniyaa fi Seyfuu kami maqaa dhaa'u. Masalan duniyaan yoo kara feete deemte kara feete adeemtu ani siin barbaadu ilmaan kiyyaan barbaadaa itti arra dubbii eessaa sidhabee ilmaan mokiyya qofa naa fidii hin barbaadu isii. Isiin barbaadu ilmaan kiyyaan barbaadaa jechuudha arra isaa Seyfuu jaartii maarree akka uffata dhufteen fuutuu fi maarree ajaa'ibsi godhata. Akka nama nagaa akka nama miskiinaa ta'eeti huccuumaa dhuftee biraan fuune haalarraa bittaa. Haasoo inni kuni qaccee gurraa irra dayaamu miti. Ati beera wal qabadhuutii fuudhii keessa jiraadhu. An akka keetiin beera naannessu ture. Beerri kabajaa qaba. Beerri kabajaa qaba obboleettii. Haadha sillee naadha dhiiraatti. Anis haadha dhiiraatti. Obboleettii haadha keeti. Intaltee irra sidda walte. Beerri hundinuu kabajaa qaba. Intaltama kun as taa'u haadha dhiiraatti. Viidiyoo seenuu. Tamam. Viidiyoon seentu malee kabajaa qabdi nagaan nu sidda walte sababa viidiyoo kana sidda walte maa telefoon kaasinati. Tamam. Gizee isii beeroo taate jaarsisuutti raafute beeroo liqabatte. Nama hunda qaqqabatinati. Bulfachuu wallaaltee jaartii kee ilmaan kee walii qabattee jiraachisuu wallaaltee nama hin qaqqabatin. Tamam. Anumaaf beekaa. Anumaaf beekaa. Seyfuudha wanni jettu jirtu Seyfuurraa illee dhimma hin qabdu. Na dhufee dhaadannaan faayidaan qabdu. Harka kana ilmaan kee guddifadhu. Quba kana qabnaan. Arrallee borullee asii akkasina godhe jee siitu hamtuu narra yaade. Siitu waan akkana godhe jee hamtuu ta'e ol bee keessaa sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhu. Tamam. Kabajaan hanqatti tolti if kabajiiti ilmaan kee keessa nagaan ta'a ilmaan kee guddifadhu. Duniyaa ijalameen tanatti nagartu. Waa'ee duniyaa waa'ee shuqula duniyaa irraa bu'i. Kabajamaa qaba kun. Duniyaan ta'ajjeesuudhaaf harka hudduu dubbatti hiitee tumte sanii hanqoomna tumtaan. Hanqoomiin cafa qamaan. Hanqoom harka hudduu dubbatti na hiitee na tumtee hiriyaati yaagati hiriyaan tiyya tana geenyeef tana gee hudduu na kofalti. Na kofalchiistee nama na kofalchiistee bar gabbee koflan guutuu bara. Tana taganamuu jaarsitu mujaanii. Yaa sababa sabeerri dhufee akkasitti musan. Sababa keetii dhalaamni tumte. Sababa keeti. Boo. Tamam. Hanqoom. Isin jaarsaa jaartiin akka feetan wal godha. Maaf jidduu keessan anatti siitu na naqee jidduu keessan. Siitu Seyfuu duniyaan iyyaa. Naa fidii duniyaan dabaltee na yaamne. Seyfuu si yaamee na fakkaate. Siitu na yaamee. Tamam. Siitu yaamee yookaan dhimmamee hootu jeen iyyaa. Kaniin dubbisa keessa hin jirre. Deemi ijoollee duniyaarraa ilmaa keenyaa fidee jettee ofii itti nanattee. Har'a duuba deebitee akka waan isii kana si jalaa baasee huccuu itti bitee mana kireessee fi akka waan jaalattummaadha barbaadu akka waan biraatti barbaadu hin qaanfattu xiqqeesh malee hin qaanfattu. Bitee huccuu bite. Bitee rakkoo jira masala. Har'a si kunnaan haakima si geesse. Ullaan ta'a uffata kiyya biraan ooftee uffata kiyya fudhatiin jettee uffata kiyya biraan ooftee uffata hoonaa bitee masala naa bitee rakkoo jira. Daawwattoonni fagoo sanirraa fakkeenyaa daawwattoonni fagoo sanirraa. Ayyee ullaan si deema. Halkanii guyyaa akkasitti iyyuu jiran sun nama uffata zaazaa jijjiirratu har'a uffata irraa uftee alatti gaxariite ullaan si deema. Osoo jiraatan. Yaara baatiin jira firra kiyyaalaa fi banki jiraate irraa gaifadhu. Osoo jiraatanii huccuu si bitanii mana siin kireessanii. Tamam. Si namni sin ta'e namni si biraa namni naawun beekan Seyfuun beekan. Intala Oromooti. Intalli sun akkana rakkatti hin barnan meeqaan rakkoo nama meeqaan rakkoo nama baasa. Ati quufa san wallaalte akkami godhaniif harmallaa wani qabee harmallaa bira geesse. Harmallaa sirreetti. Ofii bakka si barattee. Harmallaa san hin taane amma dura hin taane ganaan ta'e hojiin si garsiisuu ta'a.
harmallummaatti naan feete kana ganaan teessi garsu eenyu kana harmallaato eenyu walan na baase eenyu kana qaanii fi waa hunda dhiisu eenyu na godhesi jaartiiti jejee tamam social media irra baasu baatee wanti godhee jaartiiti mana keessa jabeeffate akkanaaf akkanan jettu siitu kanan qaanii dhiisee waa meeqa social media kanarratti illee haasa'u ajaateetti illee haasa'u siin na godhe malee dur takkaa duniyaa si dubbattee ni beekti tanan geenye taan na tumsiisa taan maarree na boo namni akka hiyyatti obsa qabu dhalaanatti fuutatun takka obsa sii dhabdee laaltee mizaantee deebitee duniyaatti as garagaltee duniyaa ammoo akkatti hin jiraachisa ammallee niin fuudha inshaallah takkaa mii kudhan fuudhi wanni natti irrataan jirtu wanni naa idamaan jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya aaraa wajjin haasoo isin jira wanni mana arabaa keessa haameraa jira inni nuus hin dhoofaaniif siidhaatita malee tamaam sanumaafuu yaa'ii sobaasitti kana ta'e sodaadhaaf namne itti himtee jirta daawwattootaas haafura geessu haftee sodaa isaatiif illee nafne yaa'uma kanaa fi jinni hudhii isaati dalagaa ta'e dalaga dhuutii gadi maqaa isaa hin kaasi yoo innis dubbisee jalaan dubbatin kun tana wanni hin jiru yoo abdii dubbisee seefuun jalaa caltu abdiin yaa'ii dubbii akka barbaadu dubbii akka anjalaa osunaan seefuu dubbii barbaadu jira jechuudha seefuun nagaan dalagaa isaa dalagatee haa galu boruu jee akkanatti dhaadachuu jira.